mootummaan naannoo Oromiyaa manneen kana dura cara qalajame yookaan lafa kana dura cara qalajame yookaan seera qabeessaa miti jedhamee seeraan ala ijaarame jedhamee diigama ture yookaan immoo cara qaadhaa seera hin guunne jedhamee diigama ture. Ammaan tana mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasa jalaa akka hin diigamne manneen cara qaajame yookaan lafa cara qaajame lafa gartee seeraan ala ijaarame sani amma kana booda mootummaan seera qabeessa godhee hawaasni kan isaa godhatee akka gartee keessa jiraatu mootummaan naannoo Oromiyaa kana akka hojiirra oolchu ifa godhee jira. Warreen gartee kana dura mana caraqaa keessa jiran yookaan immoo mana seera malee keessa jiran isaan malee warreen gartee kana booda dhufu miti. Garuu haala kamiin akkamitti naannoo Oromiyaa naannoo kamitti kajuu hundaafuu waan jiru hordofee simbiran egaa pirezidaantiin yeroo Tigraay Taaddasee Birruu mootummaa federaalaa irraa aangoo ahadii galee fudhate osoo uummata kallee hin dalagin osoo bu'aa tokkollee hin buusin mootummaa irratti gufuu ta'a waa takka osoo hin godhin ammaan tana yeroon isaa dhumte torbee lama qofa ta'uu fijanii eenyu gartee bakka isaa akka bu'u wanni jedhamu sooshaal miidiyaa irra waan isaa deemaa jira. Daangaa Tigraay fi daangaa Eertiraa irra achirratti suuraan tuni kaa'amee jaamee dubbatamaa jira. Bakki manni itti suuraa kaa'e tuni kiiloomeetira 35 akkan irraa fagaatee jaamee dubbatamaa jira. Akka warri poolitikaadhaa haasawaa jiranitti Taaddasee Birruu mootummaa federaalaa gufachiisuudhaaf halkanii guyyaa nama gartee shoora sobaa dalagu jaamee hanga ammatti wanni gartee inni dalaga hin jiru. Fedhii nama dhuunfaa dalaguun alatti wanni inni gartee hawaasa Tigraayifis godhe hin jiru. Mootummaa federaalaa gartee akka inni gartee waa hin dalagne gufuutti ta'ee nama gartee bakka sanarratti yeroo gubaa ture malee waa takka gartee wanni inni hojjete hin jiru jaamee dubbatamaa jira. Garuu mootummaan federaalaa ammaan tana bakka isaa namni buusu eenyu jaamee gaafatamaa jira. Akka gartee keessa beektoonni dubbataa jiranitti meebii jeneraal Tsaarqaa bakka isaanii buusu jaamee dubbatamaa jira. Kana wal qabatee guruppiin gartee Gabratsoon jeneraal Tsaarqaa harkaa isaa hin fedhanii hundaafuu waan dhufu wajuman garraa ilmi pirezidaantii Ugaandaa Mohoziin Aayijaa raayyaa ittisa biyyaa waliigalaa kan ta'e haasawni inni guyyaa lameen kana miidiyaa irra darbate ijoo dubbii ta'ee deddeefiigaa jira. Ajajaan raayyaa ittisa Ugaandaa akkana jedhe nuti torbee lama sadii keessatti magaalaa Iiraan Teheraan qabannee dhuunfannee to'annoo kan jalanii olfanna jee waraana birgeedii tokkoffaan magaalaa Teheraan qabanna jee dubbatee jira. Jechi inni jee kuni ijoo dubbii ta'ee miidiyaan gurguddaan addunyaa wal jala darbaa jira. Akkasuma gartee aangoota Iiraan keessaa illee deemiti horii tiisii waan ijamu darbatameefii jira. Iiraan misaayila lama sadiin Ugaandaa daaraa godhuun deessi jecha raayyaan ittisa Ugaandaa jee kana isin akkuma ilaaltan komentii keessan barreessaa. Pirezidaantiin Paakistaan Ameerikaa fi Iiraan walitti araarsuudhaaf yaalii godhullee yaaliin sanii hanga ammatti waan milkaa jirtu fakkaattu. Ameerikaan gaaffii 5 dheessite Iiraan immoo gaaffii 15 dheessite. Araara kanaaf Ameerikaan gaaffii 5 dheessite. 5 keessaa tokkoffaratti Iiraan keemikaala nukileeraa badhaadhee guutumaa guutuutti lakkoofte akka gartee naaf kan itti jettee Ameerikaan gaafatte. Kan immoo Iiraan no never hin ta'utti jirti. Iiraan gama isiitiin araara kanaaf gaaffii 15 dheessite. Tokkoffaatti hulaa galaana Hormuuz guutumaa guutuu gottee ana dhuunfate markaba kan fudhate dabarsa. Qarxallee gartee gibirallee anatu fudhata jettee dheessite. Kan immoo Ameerikaan no never hin ta'u jedhee didee jira. Maaliif hulaa galaana Hormuuz biyyi uumaanillee Iiraan wajjin ollaadha wajjin qoodatti biyyoota gartee galaanarra jiran hedduutu gartee wajjin qooddata. Garuu biyyi uumaan hulaa galaana Hormuuz irraa akkuma gartee funyaanee fi afaanitti jechuun walitti dhiyoodha. Kan immoo Ameerikaan hin ta'utti jirti. Yeroo ammaan tana Ameerikaan humna waraana galaana dabalatan markabota gurguddaa Ameerikaan ni qabattu markabota waraana gurguddaa meeshaa baay'ee fe'atee jiru gara Iiraan dhiyeessee jirti. Akkasuma humna waraana lafaa gara 5,000tti guddistee gara Iiraan bobbaastee jirti. Aangoonni Ameerikaadhaa akka jedhanitti waraana lafaatiin torbee lama keessatti lola Iiraan ni xumuraa jedhanii dubbatanii jiranii. Yeroo ammaan tana magaalota Ameerikaadhaa isteetii Ameerikaa baay'ee keessatti hiriira nagaa nookiin ijoo pirezidaantii Doonaald Tiraamp hin barbaannu kajuu hiriira baay'eedhaatu bahee jira. Akkasuma hiriira nagaa biyya Israa'elitti illee hiriira baay'eedhaatu bahaa jira akkuma garteen kanatti. Kuni Israa'el bulchiinsa Netanyaahuu hin barbaannu jedhanii hiriira nagaa bahiinsa itti fufanii jiranii. Humnoonni waraanaa Israa'el akkuma Lubnaan weeraruuf dhaqanitti ififillee akka miidhamaa jiran akka gartee du'aa jiran irra gahamee jira. Akkasuma Netanyaahuun mataan isaa nama du'e poosti godhaa jira jechuudha. Lolli giddugala bahaa jabaatetti dhufaa jira. Iiraan misaa'ila isiitiin biyyoota Arabaa akkuma jiru caalatti dhawaa jirti. Buufata xayyaaraa idil addunyaa kan Kuwait dhooyitee halaamaadhaan miitee jirti. Akkasuma misaa'illi Iiraan biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaa fi Maqdishoo, Jibuutii, Ugaandaa, Keeniyaa biyyoota kana yoo Iiraan misaa'ila kan darbate haala hamaadhaan gartee kan miidhuu dandeessu dubbatamaa jira. Hundaafuu misaa'illi Iiraan kun Afrikaadhaaf yaaddoo ta'ee jira. Imbaasiiwwan Israa'el kan gartee biyyoota Afrikaa keessa jiran dha'uudhaaf yoo kan yaaltu ta'e Afrikaadhaaf balaa guddaadha. Hundaafuu waan jiru hordofee isin biraan egaa viidiyoo laashar godha ijaarsu bira foloo godha gara yuutuubiitiinis na hordofaa gara tiiktookatiinis na hordofaa guys I love you waan qabatama hordofee isin biraan egaa